السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني channel web tu jala jirtan hundi keessanu baga jiraatani baga sa'a kana eedan isin jira akkam nagaa fayyaa keessani baga jiraatan walirraa bubbulle walirraa illee tutturee jira har ammoo maali nu deebi'ee jechuun keessan ol jechuudha wanni walirraa turree fillee ka haaluma adda addaatii fi haaluma tokko qorachuudhaa fi xiqqoo wal nu dhibeetti jira waan nu dhibe sanillee har'a isin fidee isin wajjin mari'achuu barbaada. Kanaaf rakkoon Abdul Aziz suni fi Kasamira sun arallee addaan hin cinne jechuu barbaadeeti. Nu akka keenyatti ka akka ilmoo namaatitti namni tokko kaayii yaadaa waan sana agartee harka keessaa mucaa kana agartee harka waan san keessaa fuuni jennee yaadaa turre wanni waan agartee ka rabbii malee waan hin taaneef jechuudha ammallee rakkoo wayii rarraatee nutti jirti jechuu barbaadeeti. Innis maali Abdul Aziz eegachi galee as boodatti akkuma agartee miidiyaa irrattuu baheetiin isinillee dhaamsa isinii dhaamee rakkoo isiin dalagaa turte waan isiin gochaa turte dalagaa ilmi namaa naman dalayni san ka isin agartan san gochaa turte san osoo argu arrallee kunoo guuraaf hirriiba keessaa akkanatti iyyaa akkanatti yeroo hunda Samiraa jedha Quraanallee itti qaraasifne waa heddullee goone mana yaalallee geessine ammallee yaanni isaa sammuu isaa mucayyoo waan isaan barmaamijjen beeynu akkanatti iyyee jechuun kan guyyaa iyyaa jira. Kanaaf mee Samiraan jedha meetu Samiraa agartee namatu waa itti godhee na jibbite malee rakkoo biraatu jira malee isiin jibbaafillee akkas na goone wanni isiin akkasii na tumsiiftillee jibbaa kiyyaa fi miti rakkoo waan tanaan beeku ani ammallee ija kiyya duraa deemaan jirtu ammallee jaalala isii ufuma keessaa qaba ka jedhurraa iyyaatiin hin jira Abdul Aziz dadhabnee jira jechuudha. Kanarraa kakaana hedduu tana gara mana yaalattiif agartee mana Quraanallee irratti qaraasisaa ture halli hin jiru ammallee hagas maraa miti. Kanaaf namoota firaa fi agartee saahibban kiyyaa intala tanarra agartee innis karaa haa gabaabsatu irraa haa hafu jenneeti dubartii agartee dhalaa ijoollee daa'ima eega fuudhuun isaan oolle intala bareeda isii intala xiqqoo dirra isaan madaaltu itti fuuna jenneetiin yaada akkasii isaan marii qabna jechuudha. Kanaaf anis gama kiyyaan kabajamtoota fi daawwattoota kiyyaallee mari'adheetiin mee isaanoo maal jedhan gama isaaniitiin koomentii kiyyarratti yaada keessan haa qooddanii barbaadeeti. Gama yaalatti illee yaalallee dadhabaa jirra mana barumsallee kun ofirraa guyyaa fedheen dhaqaa guyyaa fedhe hin oolaa rakkoon kun ammallee addaan citaa hin jirtu jechuudha. Ilmi akka abbaa yaade qofaa miti abbaa ilma yoo rabbiin namaa qajeelche malee abbaan ofiin qajeelchuu hin danda'u. An ilma kiyya akkana guddisee sadarkaa kanaan ga'e jettee waan abdatu hin qabaati yoo rabbiin qoonni rabbii keessa jiraateen alatti wanna tokkotu hin jiru. Mee rabbii keessa sodaadhaati. Suuraa amma isiin agartan asirratti agartan kana. Suuraa asirratti agartan kana dirra isaa ka asirratti agartan kana mee ilaala qaama isaa kana akkanatti daladdaltee jechuudha akkanatti tumaa turte jechuudha akkanatti qaama isaa kana akkana gochaa turte mee namnummaan intalummaan dhalaan takka diina sitti taatee akkanatti dirra kee qaama kee kana akkanatti daladdaltee tumuun isiin akkanatti si tumteetiniin dhiisiti yoo namnummaan dhalaan dubartiin takka kaballaadhaan si dhooyte yoo agartee waan takka sirra dalee yoo agartee si boodatti dhalaa dhiira wajjin deemte yoo si boodatti agartee sii kana jaalala kee dhiiftee nama biraa jaalattee sii kana dhimmoon biraa sirratti sitti bahuudhaaf ka isii waa si gootu taate ati itti deebita mee uf qofaa miti jecha nuyi isin hin jennu miti ufitti qabaa laalaa jechuudha mee laala dhiiga isaa kana laala qaama isaa kana laala mee tumaa kana laala kunis suuraa amma asirratti agartan kana asiin dura tumaa turte jechuudha. Kanas ammoo guyyaa afur keessatti qaama isaa kana akkana goota jechuudha Samiraa. Akkana goosifte jechuudha yaallu. Gaafsan rakkatee rakkoo san keessaa bahee jechuudha. Amma immoo bal'inatti bahee jennaan nutti as deebi'ee jennaan har'allee waan isiin itti gootu hin beeknu fayyaan sun ammas irruma jirti jechuu barbaadeeti Abdul Aziz. Kanaaf yaanni keenya amma waan isii san irraafachiisu jechuudha. Waan Samiraa sun irraafachiisu waan biraa gara mana yaalaatti waan dhabamee jechuudha. Jiruuf jecha Quraanallee yoo xiqqaate marra 5 itti qaraasisee jira. Kanaallee fooyyeen yoo agartee torbaan takka wayyaa'ee guyyaa 2-3 yoo yaa'u taate hin rafu akka duraan san taa'een waliin nyaatu qoonqoo duraan malee nyaatu waliin nyaanna amma qoonqoon waliin nyaatu yoo kottu qoonqoon wajjin nyaadhu iraatoon wajjin nyaadhu yennaan nyaadhee jira quufee jira nuun jedha jechuudha. Afaan isaa wallaal. Kanaaf ijoollee saahibban isaa ammoo intala wayii agartee jirti ka inni dur jaalatu jira jedhan mana madrasaa keessatti inni jaalatu jira intalli sun bareeduma isiillee suurallee naffitanii dhufanii jiranii mucoon waan ajaa'iba fakkaatti daa'imalleedha warri isiillee maatiin isiillee asuma jira warra san gaafachuuf yoo inni nurraa eeyyame malee eeyyama kana nu godheen alatti
adda keenya wanni nu goonu takka jiru mee nu gama keennan ka wanni kalee galgala murteessinee jenne intala tana gaafannee dura Abdulaziizin gaafannee eeyyamsiifnee lakki tanaa miti tana sii wayya intala tana fuudhi jennee warratti dhaqnee warra gaafannee Abdulaziizin intala tana fuudhutti barbaadna nu gama keenya kana murteessinee jechuudha galgala isinoo daawwattoonni kiyyaa fi kabajamtoonni tiyya gama keessaniinoo maal murteessitan lakki Abdulaziiz halli biraatu jiraafi akkana godhinaan jira lakki sanii miti yoo mati jette kanaaf agartee firoonni kee jedhe kana akkasuma god naan jettan maal naan jettan kana deebii isinirraa eeggadha jechuu barbaadeeti kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanaafuu waan Abdulaziiz ta'uu fi kanaan ammoo gamana kanaanoo hallii ta'a ka jennullee xiqqoo hedduu natti dhagahame yoo ammoo inni harkatti kadiidu taatoo maal goona halleen biraa hoo jira kanas ammoo deebii sanuma kamna agartee yaada jalqaba isin jedhe san wajjin deebii community keessanii naa ka'a jechuudha maaliif jennaaniin ilma gahee tokko itti fuudhanii fuudha gaheetii miti Abdulaziiz kana cinqee amma ana rakkoo agartee fayyaa isaatiitti na cinqee malee ani Abdulaziiz fuudha gaheetii miti barumsa isaatu yuunivarsiitii kunoo amata tokkoffaa barana eegala kanaaf rakkoon intala tanaa amma si dhaabbanne akka gaafsaniiti badde garana buutee isiin agarre isii agarree rakkoo isiin itti goote san namaan gaafachiifne falfala isiin itti goote san irraa hiikuufillee isii san agarre waan itti godhameelis hin beeknu mucaan akkanatti nu dhamaasu jira wajjin rakkachuutti jirra isinis gama keessanii yoo halliin ka jiraatu haati hallii kanan nu jedhaati deebinaa deebisaa jechuu barbaadeeti gama biraatiin Abdulaziiz eeyyamu karaa gabaabaadhaa irraafate jechuudha samiira irraafate galee nu deebi'e uummata akka rakkoon hin jiru anatu danda'ataa anatu hammalataa isas ta'e isiis natu hammalata rakkoon takka hin jirtu jechuu barbaadeeti kanaaf yoo inni kadiidu taate halliin Abdulaziiz maal ka jedhu akkuma agartee isaan mari'achiifnee waan kana nurraa fudhachuu dhabee gaafannee saniin booda walitti dachaana jechuudha hamma agarteetiniin viidiyoo biraatiin walitti dachaanutti horaanuu bulaa nu hordofaa jechuu barbaadeeti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.